السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي رفيقة وجمتك كنا أنتي كيسانو أقسما وري آمنتي برالي أشمار كفنسيتا هاي بس هذا ربي قتينا منه فور باوتينا فور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل لنا حملة برالي وردوتو فكينا وكمل برالي أشمار كفوني بعدين زرات بني جل جبتو بسير الحمد لله رب العالمين. إذا بيني دوبني زيرا عاد روزا وجيني akkasuma gaafa awwal isin jedhe saadaa irratti isin jedhe viidiyoo gaabrii irratti isin gadhiisan jechuudha. Hadda dammoo nuti kakaatee jirti saadaa jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa ani roozaan miidiyaa marratti arge malee miidiyaa marratti arge viidiyoo akkasuma haaraa jechuun kaade yeroo baay'ee hordoftoonni kiyya waan gaafa karaarra jiraan malee isinitti nagaamu baay'ee sagalee keenya waan nagaamu ta'a. Karara jira asii maal ismaani gaafa tokko fi ammallee warri hedduu takka nagaa fatanii isaan isin deddeebisuu hin jechuudha. Akkasuma hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan biraatiin miti hireen akkuma isin jedhe gara rabbiiti wanna rabbi jedhe malee kana jedhe wayii taatee saadaa akka yaadaatti akka yaad jechuun akka ati yaaddisan mootummaa qabu siif hin ta'u akka rabbi jedhe malee akka yaaddetti mootummaa qabu siif hin ta'u jechuudha. Kanaaf ta'u viidiyoo waraabdee gadhiistee barsaada viidiyoo kana waraabee gadhiisinaan jettee argi malee jechuudha. Viidiyoo kana waraabuu dandeenyaan jedhe dhugaa rabbi dubbachuudhaan kan guyyaa sanatti jiraachuudhaan hordoftoota keenya waraabuu iyyuu gaafii yeroo baay'ee si gaggaafatanii jechuudha. Hiree goota rabbii tokko siin jetteeyyuu inshaallah rabbii yookaan kasan caaluu si gammachiisu rabbiin hiruu fi gaggaa jechuudha. Maaliif har'a heerumee bahe jettee boru heeruma hin dhiisu jechuudha. Maaliif siin kanaa ilmoo xiqqoodha kana hiree biraallee carraa biraallee argachuu hin dandeessu jechuudha. Du'aayii godhaafis jedha numara kennan jechuudha nuti keessattuu shamarran jechuudha. Hireen saree maraatti jedhama bakka tumbeenye waan hin taane basirratti bakka tumbeenye sidhaafi garuu ammoo warroonni tokko tokko namoonni tokko tokko jechuudha. Warri waa'ee namaa hin beekne jechuudha. Osoo waa'ee namaa hin beekne keessa namaa hin beekne asumaan waa'ee namaallee hin haasofne waa'ee namaa tokko hin haasofne jechuu barbaada. Namni tokko tokko argaa jira waan biraa fakkeessee waan biraa haasaa namni kun osoo beekuudhaan malee nyaatti jettee osoo beekuudhaan nyaadha. Sareen akkasanii warri miidiyaa fayyadamtanii waan kenna kana fuutanii irraa yaadni isinii dhufe irraa waraabbachuu barbaadanillee warri gadhiisuu barbaadanillee wanni kun maali jedhaa hubadhaa qoradhaa dura waan tokko haasa'uun dura barbaachisaadha. Maqaa namaatiin daldaluu irra dhiifama irraa ta'a. Yoo isin waan tokko argattan ta'e akka wargitan argattan anaafillee Oromooti gammachiisa malee nallaasisu. Garuu ammoo gaafa haasa'anii waan namarraa dubbattanii of eeggannoo dubbadhaa. Akkasumatti ammootu waan roozaa yoo dubbachuu barbaadan wama roozaa san dubbadha. Waan nama biraallee dubbachuu barbaadan waan namaa sanii dubbadha malee wal keessa oofamee nama biraa fakkeessanii nama biraa fakkeessanii garuu ammoo ani nama akka namni nama arge haasa'uu sanii alhamdulillahi rabbil aalamiin. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa jaarsaa ofiitiin addaan bayu waa hedduun addaan baya. Ani abbaa mana dhiyaatiin wanni addaan nu baasee ana mootu mistira abbaa mana dhiyyaa baasee hojii si qabadha asitti addaan baatee jettee dubbattee hin teemii hordoftoonni si yaalatu warroota si kabaju hin teemii jirta. Baani wanti jettee hordoftoonni duraan waan wajjin si beekanii garaa qaba dalagaa jiru kana namni tokko tokko firaankii kana fa'aa fudhata. Firaankii kana wanti dalagu jiru kun firaankii miti kun namaatiin ammoo bultii namaa keessa seenanii anama bultii keetana godhadhee osoo abbaa manaa yaa wajjin jiru wanni firaankii birrii dhabee yookiin alhamdulillah qarabee birrii dhaabee ittiin dabalamne wanni inni sarraa argadhee hin jiru wanni inni sarraa godhadhee hin jiru nama birrii jala deemuu miti nama jaalalaaf dhaabbatu malee yookiin daasbooraadha jedhee nama daasboorummaa isaa keessaa dabalamee waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu alhamdulillah hiree qoode rabbii jechaadha. Deebi'ee abbootu barsaadha fakkeenyaaf namni kun jechuudha. Bakka ani jiraannuti tokko akka wayii si godha malee bar namni jaallatteeti miti beekta wanni godha nama wayitti amma namni tokko tokko roozaa akkana jaallatanii baay'ee dubbatan kan nan beekanis anis illee isaan hin beeku. Miidiyaa marra si beeka malee namni keessa kan ta'e beeku dura hin beekan baawara kan ta'e maal akka ta'e beekan maal akka ta'e hin beekan
Maali bakka isaan adda baatee hin beekan akkanumatti bakka hin jiraan yookaan janda fudhatanii waan kan haasa'uudhaaf namni waa'ee namaa hin beekne dhiiga malee narraa ta'a waa'ee namaa duraa hin haasa'inaa jechuu barbaade gabaabamatti. Waan namaa qoradhaa ofii maali wanni kun akkami jedha. Alhamdulillahi namni na beekaa yookiin nama mistira ofii yookiin dho'ifatee yookiin nama seenuu waan tokko ta'ee osoo hin taane alhamdulillah ifaan ifa baasee waan hundaa nama ta'eetiin akkasumatti nama roozaan aslan yeroo baay'ee roozaan mistira kee dho'ifatu naan jedhani dhiitni rabbaatee dubbatti roozaan mistira kee dho'ifatu maali naan jettanii wanni ani dho'ifannee namni tokko kaa barumsa irraa akka ta'an jedhee dubbataa ture. Jechuun mudannoo nama mudate kun nama hin mudatin irraa barumsa fudhachuu qaba jedhee namni waan takka ol baasee mudannoo kanaatu nama mudate waan akkanaa kanarraa barumsa fudhadha barumsa siin haa ta'u. Akka hin shawwadamne jechaati malee namni jechuun mistira ofiillee dho'ifachuu wallaaleetii miti qabachuullee wallaaleetii miti. Kanaafuu biraantis miti fakkaatanii namni bultii nama as ta'ee biraanti hin dalaguun jechaa fi roozaan akka ifa isinii bahu wanti nuti akka ifa isinii bahu jaarsa lallaan bahee jira isinii jedhee alhamdulillahi isatti illee haa tolu natti illee haa tolu abbaa isaa siree gaarii haa deemsisuuf illee gaarii wallaahi jechuun namni ati bar yoo isatti safte ni argata waan mataa keetii illee sitti safee akkasuma jechuudha. Kanaafuyyuu isatti illee haa tolu sitti illee haa tolu sitti caalaa gaarii isaa ta'e qarraa gaariidha. Obboleessa fayyaa obboleettii isaatii waliin nyaanne waliin duunan jee yaada. Akkasuma horicha hojjettoota kennaa tokko waan isinii himuu qabu ammoo asirratti. Dhalaallee haa ta'u, dhiirallee haa ta'u. Ani bultii biyyaafuu jedhee hiriyoota biyya haa goree bultii biyyaaf jedhee qabadda jedhee mana keessa taa'aa ture. Kanaaf waan takka bicha saada wallaahi. Dhiirallee yoo taatan dubartiillee yoo taatan hiriyaa irraa fagaadha. Jettee isiintun akkas taate isiintun bakka kanaa wajjin yoo barbaade isiintun nama kanaa wajjin haasofte bari'ootti gababallee dhaqachuudhaaf barbaade bakka kanaatti argine barandaa teetti barandaa nama wajjin akka ni beekna waan nama kennaa jechuudha ni beekna akkaataatti nama jaarsa jaarti addaan fagoo jiru addaan baasan ni beekna maaliif waa baay'ee argee ture illee waa baay'ee mudannoo nama biraallee kan mudatu ta'a argee jira jechuudha. Oduu namaatiif deemuun bultii nama diigaa bultii namaatiif keessatti wal amantummaa barbaachisaadha. Gaafa wal amananiitiin hin jedhan wallahi wanni hin deemamne wanni hin taa'amne hin jiru yoo garuu wal amantummaan hin jiraatin wanni takka wanni taa'amtu hin jirtu isiniin jedhaa hordoftoota kabajamtoota kennaa kanaafuu hadda gaafii keessanii ijoollee hedduu takka dhaabata hubannaa qabata maammalee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa hedduu takka naaf jedhamtanii bu'aa naaf jechuu jirtanii akkuma namni nama jaallatu jiru nama jibbullee baay'een jira guutuudha. Inni kan kee kana hin beekne meeqaadhaan jira akkaataa itti uffattee baatu akkaataa itti nyaattee baatu wayii siin sun akkas taatee wayii siin sun tolee barsiin jedhama. Garuu ati namaaf hin jira jettee namaa dubbii namaa turraa achi dhooytee laal dubbii namaa kana sanii ol dhooytee buleetti dhiyama. Jiruu galtee kataa inni jiraachuu warra boodatti wallaahi inni kun bakka gadi qabate. Ani hundi seenee kan duraan booyaa ture wallaahi bittaa fi seenee. Booyuun namni hin boonne ma booyaa. Jiruu duniyaa kana lamarra hin jiru jechuun kaga wayini boote garuu ammoo namoota ba'uu nuun jira. Wallaahi alhamdulillah kan jiran tokko jiraataa jirra. Rabbiin fayyaa nama hundaafuu haa kennu jechuudha. Maaliif namni tokko akka tokko waan tokko gaafa itti seettee waan tokko nama tokko addaan fagaattee waan taa'ee tokko argitee waan taa'ee tokko nama mudatu ni booyan. Atama bilbiluma cufattee bu'aan ooltu yeroo akka barbaachisu kana rabbuma adibaa yoo gootu saala. Hin booya garuu dhooyfadhee mana keessa booya malee miidiyaa irratti hin booyu maqaa wallaa kana irratti hordoftoota tartaalaan jetti wallaahi. Akkasiiti kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa simaan dirtaa Nuraan badinaa guyyaa jalqaa sabskiraayib illee nu godha. Sabskiraayib kana baraan akkuma dhibba yeroo gabaabduu keessatti nagatti kan abdiin qaba. Ani illee akka yeroo gabaabduu keessatti 50 nagatti kan abdiin isinirraa qaba. Sabskiraayib gaafa akkuma dhibba ga'e maal naaf idda addiyaa. Hadiyaa yoo akkasitti deemuu baadhe inshaa Allah ta'uu rabbiitiin. Garuu lakki nimi gaafa waa sabbitu baannaan kun bu'aa oola guyyaa godhagayi sitti himu waan asitti harkaa jirutu siyaasa irratti arginu siif deeru baay'ee. Dhageeffadhaa hordoftoota kabajamtoota kennaa gaafa sabskiraayib akkuma dhibba ga'e waan takkaati argitan bahin isin danaa jetti waan kan ammaa okaa beekee jira uummata gabaabduu wayii ta'a dammoo waan hin aarsu keessa namni waa sii godhanaan jedhee waan aangoon bu'aa oola waan isin ajaa'ibu isaa akka nama qindaa'in wayii ta'ee jechuudha. Ani illee kun 50 gaala yeroo gabaabduu keessatti inshaa Allah maal naaf jedhee gaafa
amma ani ni muka ni mu akkasuma gaafa subscribing kan jiru dibbatee subscribe sabala jedhanii siru bakka subscribe maal godhanii maaf argitanii akkasitti kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa ala jennee viidiyoo isin waraabaa jirra jechuudha. Kabbaanii manaa jechuudha qilleensa deemu fudhannaa jiruun addunyaa kunuunsuu gabaabdudha jenneeti kanaaf of eeggannoo godhadhaa ijoollee xiyyaa ijoollee mana madaabii walitti barumsi taa'u maqaa heerumanii maqaa fuuldurraa manuma taa'u wayyaa hin jardeenaa wallaahi ta'alti hin jardeenaa jechuun heerumuu ni dirqama maaliif heerumuu dirqamuma ta'eetu garuu wanni isin ajaa'ibu keessaa rabbummaa siree isin qajeelchuu rabbiin hundaafuu jedhu irraa qajeelchuu isinicha rabbiin kun nama fatana garuu nama jaalatan fatana jedhani alhamdulillah maal goona carraa faarugaan jirtu wara suuraan kan qabadhu akka nannatti wal hordoftoota akka barbaade dhuguu qabu. Dhageeffan kaawwarama walumaan dhaggeeffama. Dhiifama wallaa dhiifama haadhuun isin hin jenne. Anillee dagadhe. Dhiifama guddaa. Haadhuun Kalagaa haadhu baadiraa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa viidiyoo isinitti hin dheeressinu. Akka haasaa jirtu dhagannee ballee haasa'u jira waan isin ajaa'ibu saayilensi gooneeyyuu. Akkasii nagaa nu turaa baay'ee sun jaalala baay'ee sun kabajnaa nu bira dhaabbata nu jajjabeessa subscribe share like waan godhaa hordoftoota keenya nu jajjabeessaa miyyaan nu jajjabeessaa hordoftoota bakka namni itti duraan nu beeku sanitti argamuu qabnu yaa hordoftoota wallaahi akkasii garuu godhaa jira jajjabeessaadha subscribe nu godhaate akkasii hambaa meeqa ta'a hordoftoota kuma 100 galchaa